Dura dursoo oduu guddoon guyyaa rantanaa Ameerikaa keessatti miidiyaaleen akka malee oowwisanii irraa odeessaa jiran tan waa'ee dooniilee waraana Ameerikaatii fi akkasumas waraanan Ameerikaadhaa kan gartee bahara irratti lola gartee Iraanii fi Ameerikaa gidduutti gaggeeffamaa jiru kana ilaalchisee ammallee lolarra jiran warra gartee yoo xiqqaate baatii 9 oliif ajajni itti kennamee lola kana gargaaraa jiran dooniilee garagaraa tan gartee jiddu galeessa bahaa jirtuu fi akkasuma sanitti karaa gartee bahaa takkaa'u gartee East Asia dooniilee jirtu jechuudha. Okay? Kana hunda walitti gartee qabachuudhaan waraanni Ameerikaa kan dooniilee tanarra jiru haala rakkisaa nyaata gahaa qabaachuu dhabuu inumaatu gartee akka silaa aadaatti manneen isaanii galanii hafuura baafatanii achi booda gartee gara hojiidhaa deebi'uun kuni carraa silaa arkachuu qaban san dhabaniiti ammallee baatii 9 ol hirmaannaa ajajaa kana gaggeessaa jiranii jaaniigaa miidiyaaleen hedduun odeessaa jiran. Garuu immoo arraan tana wanni adda godhe miidiyaaleen gurguddaan hundinuu viidiyooleedhaa fi footoolee adda addaa akkaataa gartee dooniileen san itti jirtu. Dooniileen san ammaasis gartee keessisiidhaa hangam takka xurii akka taate. Nyaannichira dhiyaachaa fi jiru akkam gartee nyaata gahaa kan ta'een takkaa'u gartee nyaanni kuni irrina akka qabu. San keessaa ajajoonni waraana Ameerikaadhaa kana hundaa odoo beekaniiti itti dhiisanii lola kana gartee akka fedhanii gaggeessuudhaaf jechuudhaani odeessaa jiran. Wanni garuu akka malee nama ajaa'ibsiisu keessaa warreen waraana Ameerikaadhaa ta'an kun kan dooniilee adda addaa gubbaarra jiran xayyaara lolaa Ameerikaarra keessattuu gartee gooflaa xayyaara lolaa Ameerikaa kana gubbaarra waan yaada adda addaa gartee irratti barreessaati jiran. Wanni isaan irra barreessaa jiran nuti ajajamtoota Izraelii waraanni keenya kuni Izraeliif hojjechaa jira. Akkasumas nuti gartee gowwoota takkaa'u gartee nuti warra gartee haayejeetuma Izraeliif ajajamee lola irratti hirmaatu malee biyya teenyaaf dhaabbannee lolaa hin jirru fa'aa jechuudhaani yaada gartee adda addaa gooflaa xayyaarota lola Ameerikaa kana gubbaarratti barreessaa jiran. Okay? Footoolee tana faatu gartee ammaan tanaas bahee miidiyaaleen Ameerikaadhaa akka malee akka irraa haasawan godhaa jira jechuudha. Okay? Inumaa gartee yoo nin asirratti isin garsiisuu danda'e taate isiniin garsiisa. Footooleen tuni gartee akka malee nama ajaa'ibsiifti. Keessattuu gartee waan jarri kun barreessaa jiran goda kana eegaa laaleetiin isin garsiisa. Isinii mul'attu ola silaa isiniin garsiisa footooleen tuni gama duubaa irratti gartee isiniif hin mul'attu garuu mee numa laalaa isin yoo isinii mul'atte yoo gartee bika kana katabbiilee tana hundi yoo laaltan tun hundinuu katabbii adda addaati. Okay? Wanni argitan kuni gooflaa xayyaara lolaa Ameerikaadhaati kan doonii gubbaarra jiru jechuudha. Okay? Waraanni Ameerikaadhaa innaawaa gartee ifjibbuu keessa akkanatti barreessaa jiran. Jechuun jarreen kuni hogguu kana barreessan dooniileen tuni kaameera qabdi. Qabamuu ni danda'an. Okay? Yoo qabaman gabaabinatti gartee koorti maarshaal isaan godhan. Koorti maarshaal jechuun mana seeraa kan waraanaa kan kophaatu jira. Achitti gartee isaan kana dhiheessanii kophatti gartee ilaa urmii dhadheertu itti muranii hidhuu danda'an. Godhuudhaas ni danda'anii godhuudhaafis ni ta'an tana beeka. Okay? Garuu immoo waa hunda gartee waa'ee lola kanaa jarreen kun beeka warra amma lola Iraan irra gaggeessaa jiru. Nuti lola Iraan irra gaggeessuu hin barbaannu. Warra biraatiin mootummaan teenya warra biraatiin ajajamteeti lola kana gaggeessaa jirti. Lolli kuni lola keenyaa miti. Ummata miskiina fixuu hin barbaannu jechuudhaan waan adda addaa asirra barreessaa jiran. Tana gartee isiniin garsiisuu barbaada. Hanqasan gartee ijoollee harkaadhaa maaliifi ni beeytanii gaa tiktaakiin kun gartee hogguunani waan takka takka isin garsiise footoo takka takka gun gartee isin ol baase akka yaa'inu godhanii tana quba gabaadhaadha. Dubagaa tan eegaan isinii hime booda
dhugatti gartee wanni ajaa'iba nama ta'u ani jidduu gartee lola kana waan ajaa'iba takka isinii himaatiin ture. Okay? Wanni ani isinii himaa ture akkaataa lolli kun itti gaggeeffamaa jiru kuni akka Ameerikaan gartee silaa barbaadutti akka gartee pirezidaantii Ameerikaa gorsanitti gaggeessaa hin jiranii. Yeroo gabaabduu keessatti ajajoonni waraana Ameerikaatii fi inumaa gartee olaantoonni waraana Ameerikaadhaa irra hedduun isaanii hojii dhabuudhaaf ta'an jeetitiin isinii himaa ture. Tana gartee warri mana keessa jirtan akka yaadattan abdiidhaan qaba. Okay? Arraan tana garuu wanni gartee miidiyaalee gurguddaa gubbaarratti senatoroonni Ameerikaatii fi akkasumas hogganoonni gartee paartii adda addaa wanni isaan jechaa jiran itti gaafatamaa waraana Ameerikaadhaa Pete Hegseth hujii gadhiisuu qabaa jaaniitii gartee inumaatu gartee hujii gadhiisuu qofa bira dabranii ari'amuu qabaa jechaa jiran. Okay? Hujii inni gadhiisuu qabaa fi inni ari'amuu qabaan waan adda addaati. Arraan tana garuu immoo ari'amuudha qabaa jaaniitii odeessaa jiran. Tanaatan jidduu guyyaa kaleedhaa isinii himeetiin ture. Jeneraaltichi gartee waraana Ameerikaadhaa kan gartee sitkaamii gaggeessu imala guyyaa 10tiif jiddu galeessa bahaa kan hunda keessa deemee waraana Ameerikaa dubbisee achirraas deebee jira jee isinii himeetiin jira. Edda galgala live irratti. Dubbiin san guyyaa torban kana keessa gartee inninis waan ija isaatiin arkee fi waan dhagee gara gartee gabaasaatiin pirezidaantii Ameerikaatiif senatorotaafis jara kan hundaafuu dhiyeessuudhaaf ta'a. Kun hundinuu dhuga rakkoonni jirti jee as bahee dubbachuudhaaf hin ta'u maaliif ajaja isaa jala jiran. Garuu immoo miidiyaalee garaagaraa irratti warreen gartee dooniilee tanarraa obboleeyyan qaban. Jaartiileen isaanii jira jiru takka ammoo jaarsonni isaanii warri doonii tanarra jiran as bahaniiti dubbachaa jiran. Okay? Tana qofallee odoo hin taane mootummaan Ameerikaadhaa warreen oduu tana gartee gara miidiyaadhaa dabarsaa jiru mana seeraatti dhiheessinaa jedhanii guyyaa kaleedhaatis dheengaddallee dubbachaati jiran. Tana Tirampiitu jechaa jira. Okay? So dubbiin tuni dubbii akka malee gartee waraana kanarratti mootummaa Ameerikaadhaa if duuba deebisuudhaaf teessu inumaatu gartee miidhaa jabduu waraana Ameerikaa irratti fiduudhaaf teessu tuun maasis asitti hin dhaabbattu keessattuu gartee torbaan as deemu kana keessa meenuma laaltan miidiyaaleen Ameerikaa akka jirutti gartee tanarratti xiyyeeffatee yaa'ii jajjabduu gaggeessuudhaaf ta'a. Tana irra deebi'ee gartee isiniifin himuudhaa ta'a akkasumatti naa quba qabaadha. Itiyaan Suudaan akkuma na duuba gartan kanatti alaabaalee dila gartee na duuba gartan kana keessatti guyyaa arraan tanaa biyyootan Arabaa warreen gartee afaan malee hujii hin qabne takkaa'u afaan malee gartee hujiidhaan humaa takka illee goone marii pirezidaantiin Ameerikaadhaa gara gartee board of peace hojiidhaan gaggeessaa ture san waa'ee Falasxiinii fi uummata Israa'el jidduutti waliigaltee san mootummaan Israa'el nuti guutuutti gartee hin fudhannu hujiirraas hin oolchinu jechuudhaan akka guyyaa dheengaddaa gartee dubbatan isinii himeetiin ture. Sanuma ilaalchisee biyyoonni gartee na duuba gartan kuni gara isaaniitiin balaaleeffannaa jajjabduu gartee irratti akka walii galan ibsachaati jiran. Akkana jechuun isaanii mootummaan Israa'el waan irra walii galle keessattuu qabxiilee 20 takkitti gartee irra walii galle san hujii irratti hiikuu qaban malee dura dhaabbannaa isaaniitii fi akkasuma sanitti nuti gartee ni balaaleeffannaa hujii irratti ni nujaanii dubbachuu hin qabanii jaanii dubbachaa jiran. Gara kaaniin waraanni Ugaandaadhaa kan gartee Gaazaa keessa dhaqee nagee buusuudhaaf taa'u jaanii kan odeessaa jiran akka gartee seenaa jiru miidiyaaleen gabaasaati jiran. Akkasuma sanitti gaa guyyaa har'aan tanaa garuu Ijiptitti gartee magaalaa Kaayiroodhaatti mariin warra Hamaasii fi akkasumas ergama pirezidaantii Ameerikaadhaatii waliin gareelee biyyootan akka Ijiptii fi Qatar akkasumatti Tarkiidhaa fi warreen gartee akka Paakistaan fa'aan warreen board of peace keessa jiran marii kophaadhaa akka gaggeessaa jiran miidiyaaleen gabaasaati jiran. Jarreen kun wanni gartee achitti dura deema Hamaasii wajjin walgahii godhaa jiraniifis gabaabinatti akka Hamaas waraana isaaniirraa meeshaa hiikan takkaa'u gartee warreen Hamaas kan gartee Gaazaa keessa lola gaggeessaa jiran kuni akka harka hannatan. Okay? Meeshaa hiikkadhaa jechuun harka hannadhaa jechuudha. Okay? Sanirratti hojjechaati jiran. Garuu warreen gartee ammaan tanagaa dhugatti waan Israa'el hojjechaa jirtu kana quba qaban ammoo gareen Hamaas tuni yoo gartee
odoo Israa'eluu hojii irratti gartee yaada kana hin jijjiirre harka kannatan taate guutumatti biyyootuma Arabaa kanaatutu Hamaas tana walitti qabee akka isaan Israa'elitti harka kannatan godhaa jira jedhanii namoonni hedduun gartee social media irratti guyyaarran tana yaada garagara barreessaati jiran. Okay? Dubbiin tuni dubbii haaraan jabduudhaati. Keessattuu gartee mootummaan Israa'el waan board of peace jette tana nuti hojii irratti hin jijjiiru jechuun isaaniitu inuma gartee balaaleffannaan gama tokkoon haa jiraattu malee gara kaaniin ammoo warra Hamaasiin gartee meeshaa teessan hiikkadha jechuun guutumatti gartee rakkoo as deemtuuf eenyuutu bikka bu'aa ta'a. Takkaa gartee eenyuutu yoo gartee gaa mootummaan beeka mootummaan Israa'el eega gartee waliigaltee godhan boodaa'u yoo xiqqaate hoggukumaa ol ceasefire diiganii jaaniiti gartee namni hedduun irraa barreessaa jiran. Inumaa guyyaarraa namallee fixaa jiranii jaanii gartee miidiyaaleen garagaraa riippoortii godhaati jiranii jechuudha. Duba tana akkasitti quba qabaaddaadhaa isinii jechuudhaa fi itti aansuudhaan lola gartee ammaan tana Yaman keessatti jabaatee itti fufaa jiru. Lolloonni garee Huusiidhaatii fi garee warra gartee Presidential Council jaaniin warra Saudi Arabiyaan deeggartu fa'aadha. Isaan lachuutu akka malee lolaaf akka qophaawaa jiran miidiyaaleen gabaasaati jiran. Lolloonni gareen warra gartee Presidential Council tan jaaniin tan ammaan tana gara Huusii tana wajjin lola gaggeessaa jiran akka gartee ammaan tana dubbachaa jiranitti warreen kunis kunoo akkuma na duuba gartan kanatti gartee isaanis lolaaf qophoonee jirra nuti deemnee warra Huusii kana qaqqabuu qabnaa inumaatu gartee lola jabaa isaanirra gaggeessuudhaaf qophiidhaa jaaniiti jarreen warri gartee Presidential Council keessa jiran akkanatti gartee dhaadachaa jiran gara kaaniin warri Huusiidhaatis inumaa gartee nuti deemnee Saudi Arabiyaa tana qaqqabnee inumaa gartee akka lola jabaa irra gaggeessineeti isaan kan hunda gartee qaqqabuu qabnaa jaanii kun warri gareen gartee Huusii deeggartus akkanatti qophii addaa gaggeessaa jiran. Dubagaa guyyaa arraan tana isaan lachuutu karaa poortii bikka gartee itti walitti qabamaa jiran gareen Huusiidhaa tuni haleellaa jajjabduu akka irra gaggeessaa jiran keessattuu gartee misaayilotaan diigumsa adda addaa gartee jara kanarratti akka gaggeessaa turan miidiyaaleen gabaasaati jiran. Lolli kuni haalaan gara lachuutu gartee babal'achaa akka jiruu fi inumaatu gartee warri Huusiidhaa garee ta'an tana poortiilee isaanii bikka meeshaan waraanaa Saudi Arabiyaa fi bikka adda addaa irraa itti dhuftuuf haleelaniiti guututti gartee diigumsa adda addaa irra gaggeessaa jiranii jaaniitti odeessaa jiran gara kaaniin mootummaan Huusiidhaa akka jechaa jirtutti yoo Saudi Arabiyaan waan gartee gaggeessaa jirtu kan akkasumas uggurrii tana yoo gartee kan hin dhaabne taate guutuma guututtu gartee dooniilee takkalleenu doonii Saudi Arabiyaa qofa osoo hin taane dooniileen takkalleenu akka Baabul Mandaab keessa dabartu ittiin dhiifnu. Inumaatu guututti Baabul Mandaab ni cufnaa yeroo gartee mootummaan Saudi Arabiyaadhaan nuti biyyootan 14 walitti qindeessinee Baabul Mandaabii fi Red Sea tana akka gartee nageetti godhan ni hojjanna jaanii dubbachaa jiranii jaaniitti gaa odeessaa jiran. Sanis akkasitti quba qabaaddaadhaan isiniin jechuu barbaadu. Itti aansuudhaan oduu gartee tan warra Israa'elii fi Hamaas jidduu tanatti idaannuudhaan wanni takkatanii isinii himu yeroo gabaabduu keessattuu gartee baatii lameen as deemtu tana keessatti mootummaan Israa'el filannoo gartee Prime Ministeera filachuudhaaf akka qophii godhaa jiran miidiyaaleen gabaasaati jiran. Kanuma ilaalchisee guyyaa arraan tana Prime Ministerichi warra Israa'el Netanyahuun gara isaatiin akkuma gartee na duuba gartan kanatti qacoloo laalaa dafeetiin kaasaa footoo tana gartee kunoo dura deemaa biyya Iiraanii fi namticha gartee New York bulchaa jiru akkasuma sanitti pirezidaantii biyya Tarkiidhaa kan warra Hizbollaadhaa hunda gartee footoolee isaanii akkanatti gartee kunoo godheeti fooqii guddoo Tel Aviv keessa jirtu irratti maxxansuudhaan yoo na filachuu baattan jara kanaatutu biyya teenya guututti diiguudhaa ta'a jechuudhaan ummata gartee gara sodaatti achi garagalchee filannoodhaaf qophii godhaa jira jaaniiti odeessaa jiran. Okay? Akka gartee miidiyaaleen gabaasaa jiran ja'anitti kanarratti Netanyahuun Trumpiinis na deeggarii takkaa'u gartee akkaanaan filatamuuf na gargaarii jechuudhaan Trumpis kadhachaa jira jaanii garuu ilaamaan tanaa Trump akka gartee isa deeggaruu fi isan deeggarre irratti wanni dubbate takka leenuu hin jiru
Filannoon isaanii Oktoobar takkaa gartee baatii lama booda Oktoobar 27 tahaa jaaniiti gaa warreen hubannoo qaban odeessaa jiran. San akkasitti quba qabaaddaadhaan isiniin jechuu barbaada. Tanaatan jidduu mootummaan Israa'el lola jabaa Libanaan keessatti akka godhaa jirtu guyyaarraan tanaatis keessattuu gara hara kibba Libanaan kana akka malee akka haleelaa jiran miidiyaaleen gabaasaati jiran. Guyyaa edaa yeroo nani laayiviree ture akkumaan isinii himetti mootummaan Israa'el irra deebitee naannoo kibba Libanaan kana haleellaa irra godhaa jiran kana keessatti white phosphorus waan jaaniin boombii gartee haalaan nama gubduu itti fayyadamaa jiranii jaaniiti odeessaa jiran. Guyyaarraan tanaatis haleellaaleen gartee xayyaaraan godhaa jiran akka malee nama yoo xiqqaatee toora nama 10 takka ajjeesanii jiran jaaniiti odeessaa jiran. Namni madaa'e lakkoofsi isaanii haalaan ol ka'aa jira. Jarreen haleelamaa jiran kuni warreen lolli qabbanaa'e jaanii karaa manneen isaanii deebi'aa jiran. Jara san gartee haleelaa jiran jaaniiti gaa odeessaa jiran. Sanis akkasitti quba qabaaddaadha. Dhiyaaddaa gaa warri gartee ammaan tanallee as dhufaa jirtan harka keessaniin garuu taaptaap godhaa, koppiliin godhaa, sheer godhaadhaa isiniin jenna. Oduu gara YouTube irratti dabarsuudha anaa miti warra YouTube tu gartee dhorkaa jira waan akka dhorkaniif hin beeku. Garuu guyyaa afran dabre kana akkaan viidiyoo irratti ol hin dabarsine na dhorkaati jiranii silaa gartee waan dhorkaniif namatti himanii gaariidha garuu natti himan. Viidiyoon ani gartee dabarsuu barbaade akkuma dabarsine godhanii rakkoo sanitu nu qabatee jira. Mee tooftaa adda addaa gartee laalleeti akka dabarsinu goona. Yeroo hundaa gartee tooftaan adda addaa numa jirti. Tooftaa adda addaa barbaadeetiin akkasitti gartee akkuma amma duraatti oguu ni yaadattanii oguu gartee ani akkaawuntii tanarra dhufe isaanii gartee mana keessaa na baasuu barbaadu jalaa milkeetiin as deebi'a. Akkasitti gartee tooftaa teenya itti fayyadamneeti sirreessinaaf shirjaa. Yeah, no more James. No more, right? James accounti oduu akka dhaabu. Hiriira itti baata kaayis gartee Jamesin kun oduu nu dabarsutti hin jiru takka oduun inni nu dabarsu nu hin taane jaati hiriira itti ba'a. Takka ammoo oduun nu taatee jirtiiti inni jabaatee itti fufuu qaba jaati hiriira itti ba'a. Akkam jettan? Gara lachuutu qabaachuun gaariidha beektanii. Ani warra gartee oduun tuni nu taatee jirti jechuu jiru qofa oduun taane warra oduun tuni nu hin taane ji'ee gartee falmii adda addaa kaasuus qabaachuun gaariidha. Akka uummata biraatti gartee allakkee annuma qofa nu faarsaa nu waan hamtuu teenya hin dubbatiin warra jiru hin barbaannu. Nuti lachuutu barbaannu. Hamtuus dubbaddaa gaariis dubbaddaa waluma faana gartee ni jiraa miti. Waluma faana ammoo dhugumarratti hararaatu gaa dhugumarratti gookaneen. Sobaan gartee hamtuu dubbadhaa jechuutu hin jirru dhugumarratti gartee hundaawaati wanni kanaatu nuuf taatee jirti jaa dubbadhaadha takkaa'u hiriiratti ba'a. Akkam jettan? Akkasitti gaa oguu gartee isin hiriiratti baatan hiriira keessanillee isin haa dhagaani. Ta hiriira tana gartee tole ittiin fufa oduu teenyatti ittiin deebi'a. Eessa keenya jira seetanii lola Yukureenii fi Raashaa jidduudhaati. Lolli Yukureenii fi Raashaa jidduudha waan nama ajaa'ibsiisu keessaa eeda galgala qofa mootummaa Yukureen eeda galgala qofa beeka. Duroona 1,500 ol gara biyya Raashaadhaatti dhukaasanii turan. Waan ajaa'ibaati beeka. Duroonan 1,500 ol. Akkuma gartee amma dura isin himaa jiru lolli kuni lola Yukureenii fi Raashaa qofaa mitiin isiniin jee. Yukureen tuni kophaasiidhaa lola kana Raashaa irra gaggeessaan jirtu. Lolli kuni lola Yukureen akkasumas gareen gartee Yukureen irratti Raashaa irratti Yukureen wajjin lola kana gaggeessaa jirtuu fi gareen Iiraan irratti lola kana gaggeessaa jirtu garee takka. Lolli kuni haalaan jabaatee gartee itti fufuu jira itti fufuu jira. Wanni gartee ammoo miidiyaaleen irraa dubbachuutu hin jirre. Lafarratti akkaataa mootummaa Raashaadhaa itti injifachaa jirtu. Waraanni Raashaadhaa lafarratti gartee magaalota warra Yukureen tana hedduu isaanii fudhachaati jiran. Inumaatu bika gartee poortiilee adda addaa tan duraan
waraanni Ukraine itti fayyadamee meeshaalee adda addaa biyya Yurooppii fi biyya Ameerikaa irraa kanarraa itti fidatanillee amma Raashaatu harkaa qabu. Okay? Keessattuu gartee poortii Odeessaa tan jaaniin poortii gartee akka malee guddoodha karaa Black Sea irra jirtu jechuudha. Okay? Tanaatan yidduu wanni gartee nama ajaa'ibsiisu keessaa meeshaan boodarraan isinima xiqqoo boodaan isinima waan ajaa'ibaatu deemaa jira. Amma gaa duroonnan gartee 1,500 ka'arraan tana gaggeessan kuni bikka hamtuu bikka gartee waraanni Raashaadhaa meeshaalee itti walitti qabatu qofa odoo hin taane wanni isaan haleelaa jiran bikka gartee gaazii itti walitti qabatanii fi akkasumas bikka warshaa daldalaa tan gartee meeshaa nyaataatii fi waan adda addaa ummataaf dhiyeessitu. Okay? Sanfaadha haleelaa jiran. Mee footoolee takka takka isiniin garsiisaa akkuma gartee asuma duuba gartan kanatti laalaadha haleellaaleen tuni tan gartee waraanni Ukraine Raashaa keessatti gaggeessaa jiru. Okay? Akka malee gartee wanni nama ajaa'ibsiisu keessaa haleellaaleen tun miidhamni gartee isin gaggeessaa jirtu miidhamuma gartee silaa nyaatuma nagayaa daldaloota gartee warshaalee daldalaa tan isaan haleelaa jiran malee ta waraanaatii miti. Okay? Fakkeenyaaf warehousii gartee kaampaanoonni biyyaa nyaataa fi waan adda addaa itti walitti qabatan sanfaadha haleelaa jiran warri Ukraine kun. Okay? Sun jechuun lola ni miti lola miidhuu hin dandeessu. Ta lolaatii miti wanni isaan haleelaa jiran. Wanni isaan haleelaa jiran tan gartee uummanni silaa oguu gartee namni bitate warehouse irraa erganiif jechuudha. Okay? Akkuma gartee nama Amazon irraa oguu gartee waa bitatte Amazon irraa gartee online bitatta garuu warehouse keessaa si erganiimi bikka kasii sanfaadha haleelaa jiran. Okay? Gara kaaniin mootummaan Raashaatis haleellaaleen isaan gartee Ukraine irra gaggeessaa jiran daranuumaati jabaachaa itti fufaa jira. Keessattuu guyyaarraan tana yoo xiqqaatee akka odeessaa jiranitti lubbuun nama 17 gartee magaalaa Kiev fi naannoo sanitti du'anii jiran jedhanitti odeessaa jiran. Ammallee namni gartee lubbuun dhabamtee takkaa'uu madooyte kan hin beekamne maaliif bikki haleelamaa jirtu tuni bikka waraanni warra Ukraine itti qindoomanii keessattuu gartee hogguu waraanonni garagaraa biyyoottan alaatirraa Ukraine dhufan itti leenjisanii ajajni itti kennamee fi irraa bobba'an jechuudha. Bikka akkasii sanfaadha haleelaa jiran akkasumas itti ammasis bikka gartee meeshaalee waraanaatti walitti qabatanii fi duroonnan kana gartee itti walitti qaban haleelaa jiran. Lolli Ukraine fi Raashaa jidduudhaa kuni lola gartee teknooloojiin gara lachuutu guyyaarraa itti oomishamaa jirtu. Guyyaarraa waa itti uumaa jiran. Okay? Qajeeloo dhageeffadhaa lolli Ukraine fi Raashaadhaa kuni lola ammayyaati dhugatti gartee. Raashaanis akkasumatti gartee duroonnan adda addaa kana akkaataa duroonnan kun itti miidhamne duroonnan kun gartee bikka gartee isaan itti qaceelchanitti dhaqee waa dha'u. Ammaasis duroonnan gartee kan warra Ukraine kanaas akkaataa itti dhawanii gabbuusan waan adda addaa gartee oomishaati jiran. Live jechuudha odoo lolli kun gaggeeffamaa jiruuti isaan meeshaalee kana tana gartee wal faana uumaa jiran. Okay? Warreen kaan warri Ukrainis akkasuma sanitti gartee hojjechaa jiran. Okay? So tanaafu gartee gara lachuutu barnoota adda addaatu gartee irratti lola kanarratti arkachaa jiran. Okay? Gara kaaniin haleellaaleen gartee isaan warra gaggeessan tuni tan qilleensarraa inumaa gartee akka biitti lachuutu injifachaa jirtutti gartee wanni isin garsiisaa jirtu akka illee hin jirtu. Biitti lachuutu wal miidhaati jiran. Dhugatti gartee injifannoo lola kanaa lafarratti waraanni Raashaadhaa bikka hedduu gartee magaalota adda addaa gartee harkaa fudhachaa jiran bikka gartee dooniileen adda addaa deemtee meeshaa waraanaatii fi gaazallee gartee baaftus harkaa fudhachaati jiran. Tuni lola gartee addaa uumaati jira. Kana keessatti wanta ajaa'ibaa takka taniin isinii himu torbaanuma gartee irra dabarree kana keessatti waraanni Ukraine doonii ummataa tan Tarkiidhaa haleelaniitu turan. Hogguu kana baara sanuu Black Sea gubbaarratti haleelanii wanni gartee nama ajaa'ibsiisu keessaa akkuma gartee amma dura isinii himetti mootummaan Tarkiidhaa tuni gara tokkoon lola Ukraine kana deeggaraa jirti gara kaaniin ammoo
akka gartee nama raashaadhaaf manguddoo ta'utti gartee nuti isin lachuutu isin araarsine jetteeti afaan nagayaatiin raashatti haasawaa jirti. Yeroo doonileen daldalaa tan raashaadhaa bilaaksii keessatti warra Yukureeniin haleelamtu humaata kan jennu. Inumaatu garteetti dhiisan. Garuu torbaan kana keessa gartee hogguu doonileen warra Tarkiidhaa waraana Yukureeniin bilaaksii irratti gartee haleelamtu. Wanni silaa isaan barbaadan akka gartee raashaan balaaleeffannaa Yukureen irratti gartee gootuuf eeggachaa turan. Mootummaan raashaadhaa irraa isin dubbanne akka gartee doonileen isaanii haleelamtes maqaa takka illee hin doonne. Maaliif? Wanni gartee ati namarratti yaadaa jirtu, namarratti hojjechaa jirtu tuni yeroo ammaan tana guyyaa keessa sii deebiti. Tana gartee isin himeetiin jira. Mootummaan Tarkiidhaa lola kanarratti inumaa gartee akka raashaan tuni miidhamtu biyya hojjechaa jirtu jee isin himeetiin ture. Maaliif? Gara Yuurooppiidhaa kanatti gartee waan hidhannoo qabduuf jecha, waan warra neetooti wajjinis hojjettuuf jecha, inumaa gartee warra neetoo kana wajjin amma European Union keessallee waan hin jirreef waraana isaanii gartee qofa neetoo keessaa waan qabaniif warra Yuurooppii kana deeggaraati jiran, gargaaraati jiran, meeshaa waraanaatillee ergaati jiran. Takka ammoo akka ergamtu itti dhiisaati jiran. Hogguu gartee tanarratti waraanni Yukureen haleellaa irra bane silaa isaan wanni barbaadan deeggarsa barbaadan mootummaa Raashaatirraa. Mootummaan Raashaadhaa tanarratti isaan deeggaraan jiran. San qofallee odoo hin taane teekinooloojiilee gartee Raashaan lola kanarratti harkachaa jirtu, oomishaa jirtu, keessattuu waa'ee gartee diroonii fi misaayilota wajjin walitti dhiyaatee akkaataa Raashaan itti fuutee Iiraaniif dabarsaa jirtus ammaan tana ifa bahaati jirti. Tanaafi mootummaan Iiraan lola kanarratti gartee hogguu diroonnaniin bikka adda addaa haleelan kana diroonnan isaanii akka malee gartee akka murteessaa ta'e ammasis bikka gartee haleelaa jiran kuni waan Raashaan basaastoota isaaniitiin gargaarsa Iiraaniif goote. Tanaafi gartee haleelaan tuni akkana jajjabaattee jirti jechuudhaani mootummaan Yukureen gara Ameerikaadhaatiin gartee nuti kanarratti isin gargaaruu ni dandeenyaa jaanii waan adda addaa gartee wal faana oofaa jiran. Tana gartee dubbiin jajjabduudhaa yeroo biraatiin isin hima garuu immoo wanni gartee deemaa jirtu lolli kun gartee afaaniin walitti hidhaa isin jechuu qofa odoo hin taane hujiidhaanis lola kanarratti akkaataa gartee itti wal gargaaraa jiran. Akkuma nama dura isin jee mootummaan Raashaadhaa Iiraan tuni akka miidhamtu hin barbaadan. Inumaa akka huftu dhiisaati akka isin dadhabduu hin barbaadan. Tanaafi jabeenyi gartee biyyoota lachuutu wal faana jira jeetiin isin himaa ture jechuudha. Itti aansuudhaan oduun takka taniin isin himuu tan gartee ammaan tana Iiraani. Dhiyaa dhagaa harka keessaniin garuu taaptaaf godhaa, koppiliin godhaadhaa, sheer godhaadhaa. Oduun Iiraan tuni guyyaa kaleedhaa waan adda addaatiin gartee isin himaa ture keessattuu edda galgala gullaa fira ture. Wanni isin himaa ture takka mootummaan Iiraan akka jettutti paayilatoota isaanii 3 kan gartee haleellaa kaampii waraanaa Ameerikaa tan Qatar keessa jirtu irra gaggeessuudhaaf baatii Maarchii keessa xayyaaronni isaanii haleelamanii akkasitti jarrisan yeroo sanitti gartee paayilatoonni Iiraan du'anii jiranii jaanii gartee warri Iiraan sabraniitu turan. Garuu oduun gartee guyyaa kaleedhaa gabbaate akka jettutti paayilatoonni kun hinduduunee waraan harka mootummaa Qatar jiranii. Tanaafuu mootummaan Qatar paayilatoota keenya nuuf gadhiisuu qabdi jaaniiti gartee guyyaa kaleedhaa odeessaa jiranii isin jedhe. Dubbiin gaa akka san qofa odoon ta'in inumaatu mootummaan Qatar akka jettutti paayilatoonni warra Iiraan tokkollee nu harkaas hin jiru bikki isaan jiranis nuti hin beeknu jechuudhaani odeessaa jiran. Arraan tana oduu tana gartee akkaataan itti mirkanooti dursoo ani ni jiranii hin jiran isin jechuutu hin jiru ani isiniif himu jira waan gartee garee lachuutu waliin jechaa jiran. Mootummaan Iiraan arraan tana wanni isin jechaa jirtu yoo gartee dhugatti waraanonni keenya biyya teessan keessa kan jiraanne taate dubbiin tuni kan gartee soba taatu taate hayyee nuutu gartee dhufee fattishaa nuutu dhufee ilaalaa carraa nukkannaadhaa jechuu jiraniin eenyuun Qataariin waan ajaa'ibaati. So
tuni gartee duraan kalee isinii miti basaastoota Iraaniitu irra dhaqabeen isiniin jee akka gartee paayilatoonni sadeenu lubbuun jiran. Okay? Akka hin du'in jechuudha. So ammaan tana gaa mootummaan Iraan yoo gartee hayyama nu gootan mee dhufnee nuti isaan kana haa barbaannu jechaa jiran Qataariin. Okay? Tanas gartee akkasitti quba qabaadhaadha gara kaaniin mariin mootummaa Ameerikaatii fi warra Iraan jidduutti gaggeeffamaa turte san keessattuu gartee baatii Maarchirraa baatii Eepiriilirraa eegalanii baatii 3 dabarte kana keessatti marii jajjabduutu gaggeeffamaa ture. Mootummaan Ameerikaadhaa keessattuu gartee yeroo waliigaltee mee keessa godhan san tan gartee qabxii 5 irratti itti waliigalan yoo yaadattan mootummaan Trump akka malee gartee obsa dhabuudhaan warreen Iraan bikka bu'anii Paakistaanii wajjin marii gaggeessaa turan keessattuu gartee ministeera haajaa alaatii fi dubbii himaa paarlaamaa biyya Iraan kanarratti inumaa mootummaan Ameerikaadhaa yeroo sanitti akka jechaa jirtutti warreen kunii fi dhaabbanni gartee waraanaa taka'u IRGC'n yaada tokko hin qabanii yaada garagaraa qaban jechuudhaan pirezidaantiin Ameerikaadhaa akka gartee warreen IRGC kuni marii irratti gartee hirmaachuu qaban fa'aa dubbachaa ture. Kana gartee isin himaatiin ture. Inumaatu Trump akka jechaa jirutti yeroo sanitti gartee gareen lachuutu wal lolaa jirti. Gareen takka waliigaltee haa gaggeessinu jetti. Gareen taan ammoo waliigaltee gadi hin geessinu lolatti gartee Ameerikaa hojii adda fixachuu qabna jaaniiti odeessaa jiran jeetiin isin himaa ture. Okay? Arraan tana garuu oduu ajaa'ibaa takkaatu gabbee. Oduun gabbaate akka jettutti mootummaan Ameerikaadhaa yeroo gartee marii baatii Mee keessatti warra Paakistaanii fi akkasuma sanitti gartee Iraanii wajjin gaggeessaa turan san lola kana dhaabuu irratti waan gartee ministeerota haajaa alaatii fi akkasuma san dubbii himaa paarlaamaa biyya Iraanii wajjin godhaa jiran tana irratti isaaniif quubsa ta'uu diddee Ameerikaan gartee tana jara kana gartee jarri kuni dhugaadhaan nu wajji marii gaggeessaa hin jiranii. Inumaatu jarri kuni marii tanaaf gartee miidhaa jiranii. Jettee shakkuu keessa isaan kana dhiisaniiti pirezidaantii Kurdiidhaa qobatti gartee qunnamanii pirezidaantii Kurdiidhaatiin warra IRGC ajajoota gartee IRGCdhaatiin mee isaan kana gaafadhuuti akkaataa gartee marii tana itti gaggeessuun keessattuu gartee wanni ministeero warreen gartee bikka bu'oonni warri Iraan kun wanni isaan nuun jechaa jiran tuni dhugaa akka taate gara kaaniin gara duubaatiin gartee harka lafa jalaatiin nu hubadhu jechuudhaani akkasitti gartee pirezidaantii Kurdiidhaa Kurdii tan biyya Iraaq keessa jirtu jechuu akkasitti gaafachaa turanii jetti oduun arraan tana gabbaate. Wanni tuni dhugumatti gartee hammam takka dhugaa akka taate silaa'uu hin beeknu yoo gartee oduun tuni dhugaa akka taate dhugumatti gartee Ameerikaan waan addaate hojjette. Okay? Tanarratti Ameerikaadhaaf quudhuun hedduu barbaachisaadha. Okay? Maaliif yeroo gartee ifiifuu marii warra Iraan kana hojii gaggeessaa jirtu isaan kana hojiinis qobatti isin marii godhaa gara duubaatiin ammaasis pirezidaantii Kurdiidhaatiin gartee Kurdiin tuni beekaa ifiifuu tan lolli irra gaggeeffamaa turte yeroo sanitti. Okay? Akkasitti gartee marii gaggeessaa turan san keessatti pirezidaantiin Kurdiidhaa kuni beekaa nama gartee gaafa dur biyya Iraan keessatti ifiisaatiif illee barachaa ture. Nama gartee ajajoota waraana Iraan kana keessattuu gartee IRGC kana wajjin hariiroo nama qabu nama qaceellotti gartee wal beeku afaan gartee Faarsiidhaa afaan gartee warra Iraan kana qaceellotti haasawa. So Ameerikumaan gartee gara kanaan isa kana qunnamanii akkaataa gartee mariin tuni itti silaa gartee gaggeeffamuu qabdu. Sanirratti hojjechuun silaa gartee dhugatti gartee karaa saniin yaanni garagaraa haa jiru taatee mul'atu taate Ameerikaan warra gartee ministeerota haajaa alaatii fi dubbii himaa paarlaamaa Iraan kanaaf kana mogga dhiisaniituma silaa gara Kurdiitiin marii daayirekti gartee IRGC hojii godhanii jechuudha. Tanaafi mootummaan yeroo sanitti gartee pirezidaantiin Ameerikaadhaa as bahee gareen IRGC tunii fi gareen gartee nuti waliin marii godhaa jiru tun ifiifuu wal lolaa jiranii jaanii hogguu odeessan isaan lameen kana adda baqeessuudhaaf je'eetiin isin himaa ture. Akkasuma sanitti gara gartee dhaabbatoonni
IRGC deeggaran keessattuu warreen gartee hardline jaaniin kuni ministeera hajaa alaatii fi akkasumasan dubbii himaa paarlaamaa biyya Iiraan jarreen kun inumaa gartee ummata Ameerikaa wajjin marii gaggeessu qofallee odoon taane jarreen kun warra biyya isaanii gurguru jiru warra biyya teenya gurguru jiru hojiirraa ari'amuu qabanii isaan kun ammaasis fannifamuu fa'aa qaban jaaniiti yeroo sanitti hiriira fa'aa itti bahaa turan jeetiin isin himaa ture. Okay? So waa hedduudha gartee tan marii tana keessatti deemaa jirtu wanni immoo irraa hubachuu qabdan hammam takka mootummaan Ameerikaadhaa lola kana dhaabuudhaaf hojjechaa jirti. Inumaa gartee lola kana dhaabuu qofa odoon taane lola kanarratti waan gartee hara lolaatiin arkachuu dadhaban gara diploomaasiitiin akkaataa silaa itti arkatan jechuudha. Okay? Sinigaltee dubbiin lola irratti mo'uu dadhaban hormuus banuu dadhaban akkasumas gartee ammaasis gaazni addunyaadhaa haalaan qaalawaa jira. Kana keessa gartee kana hunda akkana dhiiseetis Ameerikaan gama duubaatiin waraana gartee itti gaafatamaa IRGC kan Ameerikaa joollolaa jiru kana gartee nama isaan beeku itti ergitee akkasitti gartee daayirektii IRGC wajjin marii gaggeessaa turan jechuudha. Okay? Seenaa lolaatii fi seenaa poolitikaa addunyaa keessatti tuni waan ajaa'ibaati. Waan ajaa'ibaati dalaydee Ameerikaan. Okay? Akkuma nama dura isiniin jee miidiyaaleen gartee waan akkanaa tana isiniin himu garuu immoo dhaga'uun irraa baruun hubachuun gartee oduu kanaa tana hedduu murteessitu. Okay? Hedduu takka murteessitu. So anyways itti fufuudhaan yeroo sanitti